nama hojii gurguddaa hojjetudha. Garuu namni kun darbee gara garbicha Waaqayyoo Elsaa'i gaafa adeemu wanti pilaanii baafate tureera. Maal pilaanii baafate? Elsaa'i bira gaafa naqu, Elsaa'i immoo akkaataa mana mootii keessaa kabaja namaa kennanitti kabaja naa kennuudhaani piroosesii adda addaa keessas immoo darbuudhaani nan fayya kan jedhu seetaan godhatee dhaqe. Mana Waaqayyoo gaafa dhaqan seetaan dubbadha. Ameen. Isa Waaqayyoo dhiisa. Kan barbaadan garuu maanni fayyina. Ameen. Hin naqee garuu akka inni yaade hin taaneefi namichi isa dhiiseetu namni Waaqayyoo Elsaa'i maal jedhanii Nehemiyaadhaani dhaqii hara bishaan Yordaanos keessa si'a torba keessa cuuphamee bahe. Haleluuyaa. Ameen. Namni kun ittiin gammanne hin dide. Fayyina nama kanaa kan qabe eenyu beektu? Isumatu of qabe fayyuun barbaanne. Maaliifi inni expect godhe expectation isaa inni eegaa jiru isa waan hin taaneef. Ammas isa duukaa kan jiran isaaf kan hojjetan loltuu taraa wataadara kan ta'e keessaa tokko maal yaa gooftaatii kan kaara dhaalu yuutuuf sitti mani gochuun sirra jiraatu ture fayyina kee haleluuyaa. Waan kaara dhaalu sitti mani gochuun sirra waan manni siin jedhe godhe. Haleluuyaa. Waan manni siin jedhe godhe. Ameen. Waan manni siin jedhe godhe. Ameen. Waan Waaqayyoo siin jedhe godhe. Ameen. Ameen. Yaadatu laata kan bara kakuu haaraa keessatti dhufne yoo ilaalle nama kan jedhe. Akkasii eebbisu. Haleluuyaa. Maariyaamiin xaafaa Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa lamarratti yoo dhattanii ilaaltanii yeroo itti qaaniin dhufetti, yeroo itti yeelloon dhufetti, yeroo itti wanti qabatan dhabametti waamichi jira, warri waaman jiru, namoonni beela'anii jiru, namoonni dheebotanii jiru, wanti nyaatan jira, wanti dhugan immoo yeroo dhufetti, yeroo jalaa hirranni dhufetti, hirrina irratti fala gaafa dhabanii gara Maariyaamii dhaqan. Maaliifi amalli namaa simaa baloo isa irratti tokko baraniiru. Maaliifi darbaa dabarsaa yookiis immoo Amaariyaadhaan ijaazuur jedhama. Isa baraniiru waan ta'eef dhaqaniitu maal rakkanne akkas jedhanii. Isheenis dhuguma jetteetu Maariyaamiin hin gallee fi akkasittiin dubbiin Waaqayyoo taasisee hidhattee yaallaan Kiristoos Yesuus Maariyaamii sirreesse galanni Waaqayyoo fayyadamu. Inni sirrii waan ta'eef nama sirreessa. Ameen. Dhaqee deebi'ee gaafatte Museen dhufte maal jedhini? Jararan waan manni isiniin jedhu godhaa. Maaliif kana haasaa beektu? Tarii waldaa adda addaa keessaa dhuftanii warri as jirtan waa'ee waldaa kanaa kan inni maleeffannee yoo jiraattanii lallabi lallabamee, faarfannaan faarfatamee, sagantaan geggeeffamee, beeksisi himamee, buusiin fuudhamee, kadhannaa dhumaarra gaafa dhaqanii achirratti fayyinni qonnaa dhufa jettanii warri yaadan that is not right. Hallelujah. Waaqayyo akkamitti dubbatetti fayyinni isatti jalqaba jedhe. Balbala mana kanaarra gaafa isin dhaggettanii fayyinni isin jalqabeera. Balbala mana kanaarra gaafa itti harkaanfattu hallelujah fayyinni isin wajjiniin ta'eera. Amma hirreen Waaqayyoo isin wajjiniin jira. Yeroo itti sagaleen Waaqayyoo afaan koo keessaa ba'u fayyinni na keessaa hin ba'a. Yeroo itti sagaleen Waaqayyoo ana keessaa ba'u hojii hojjechuun Waaqayyoo hin jalqaba. Galanni Waaqayyoo fayyadamu. Mee warri wangeela qabdan wangeela keessan baradhaa wangeela keessaa iddoo tokko hin dubbifnaa. Dhuguman isinitti himaa har'a Waaqayyoo iddoo kanatti dinqii in hojjeta. Waaqayyo iddoo kanatti dinqii akka hojjetu kamisa galgala kamisa darbee galgala miti halkan iyyuuti kamisa halkan sa'aatii tokkoof daqiiqaa 9 irratti 1 o'clock and 9:09 AM irratti Waaqayyoo natti dubbate. Waaqayyoo maal naan jedhee dhaqii saba kootti kana naa himi kan naan jedhu sagalee naaf kenne dhaggeeffadhee dhiise. Dhaggeeffadhee gaafa dhiisu Waaqayyoo no waraabi naan jedhe. I don't know yoon isin dhaggeeffachiise hin beeku garuu waan baay'eedhaan directly akka Waaqayyoo natti dubbateen sagalee sana waraabeen ture. Ta'uu baannaan garuu akkasumatti isinitti himaa. Let me see if I can. Galanni Waaqayyoo fayyadu. Amen.
argachuu hin dandeenye galanni waaqayyo fayyadu akkasumas namaan nan jaaladhaa akkas naan jedhe waaqayyo akka saba kootti naa himi inni ati yaaddoftu sinnaalu dogoggorri kee illee sinnuunfatu diinni aboos irratti hin qabu badiisi sitti hin dhufu ati garuu jireenya kee irratti dammaqumsaan deddeebi'i ani isaan irratti kana hundumaa irratti aboosiif kenneera kan jedhu waaqatti dubbate. Booddee irra deebi'ee isin dhaggeeffachisuu danda'a waan baay'eedha. Walumaa gala isaa garuu waaqayyoo sentensii tokkoon yoon kaa'e maal kan jedhu dubbate inni ati yaaddu akkaataa ati yaaddu inni ati si yaaddessu inni yaaddessaan kee rakkisaan kee sinnaalu situ dhaala malee. Ameen. Iddoo kee galmeessi kan jedhu dubbate waaqayyo. Galanni waaqayyoo fayyadu. Kanaafis har'a wanti nuti ilaallu kanuma gooftummaan siif kennameera kan jedhu mata dureen lallaba kooti. Sagaleen kun daayireektilii oriijinaalii waaqa biraa waan naa kenname waan ta'eef yeroo itti sagaleen kun asitti lallabamu fayyinni hin ta'a. Foonitti hin fayyita, hafuuratti hin fayyita. Galanni waaqayyoo fayyadu. Gara warra Roomaa boqonnaa 16 akkasiin baafattan nan barbaada. Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 17 amma 20 walii wajjin dubbifna. Roomee 16 17 ka'ee amma 20tti abbaa dubbisuuf gara warra Roomaa boqonnaa 16 lakkoofsa 17 amma 20. Maqaa waaqayyoon nan dubbisaa obboloota koo warra barsiisa isiniin fudhatanii mormuudhaan yaada namoota gargar baasanii amantiirraa dhufaniinis akka of eeggattan isin nan gorsa. Isaanirraa fagaadhaa. Warra wanta akkasii hojjetan kun garaa keessaniitiif yaada hojjetu malee Kiristoos gooftaa keenyaaf hojjetan. Isaanis dubbii gurra namatti hin tolle gaarii fakkaatuun gara namootaatti hin gowwoomsu. Namoonni hundinuu wangeelaaf abboomamuu keessan dhaga'aniiru. Kanaafis ani waa'ee keessaniif nan gammada. Wanta gaariidhaafis yaada ogummaa akka qabaattanis wanta ammaadhaaf garuu yaada haxxummaa akka isin hin qabanne nan barbaada. Waaqayyo inni nagaan kennummoo dafee seexana miila keessan jalatti hin caccabsa. Ayyaana gooftaa keenya Yesuus isiniif wajjin haa ta'u. Ameen. Radii nan dubbisaa Kiristoos Yesuusiin nan dubbisaa Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 17 amma 20tti gurra qabii qabuun dhaggeeffadhaa. Lakkoofsa 17 akkas jedha. Obboloota koo warra barsiisa isin fudhattanii mormuudhaan yaada namootaa gargar baasan amantiirraa kuffisanitti akka of eeggattan isin nan gorsa. Isaanirraa fagaadhaa irra deebi'a. Isaanirraa fagaadhaa irra deebi'a. Isaanirraa fagaadhaa. Ameen. Warri wanta akkasii hojjetan kun garaa isaaniif yaadni hojjetu. Garaa isaaniif yaadanii hojjetu malee Kiristoos gooftaa keenyaaf hin hojjetan. Isaanis dubbii gurra namaatti tolee gaarii fakkaatuun garaa namoota garraamotaa hin goyyoomsu. Namoonni hundinuu wangeelaaf abboomamuu keessan dhaga'aniiru. Kanaafis ani waa'ee keessaniif nan gammada. Wanta gaariidhaaf yaada ogummaa akka qabaattan, wanta hamaadhaaf garuu yaada haxxummaa akka isin hin qabaanne nan barbaada. Lakkoofsa 20 kana jala qoradhaa. Waaqayyo inni nagaa kennu immoo dafee seexana miilla keessanii jalatti hin caccabsa. Irra deebi'a. Waaqayyo inni nagaa kennu immoo seexana miilla keessanii jalatti hin caccabsa. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus isinii wajjin haa ta'u. Ameen. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus isinii wajjin haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Kadhanna Waaqayyo. Haleluuyaa.
Mee warra isin danda'amu miila keessatti dhaabbattanii waaqayyoon hin kadhanna yeroo kana. Amma yeroo kana waan tokko goona. Innis maanni an dhufee asan jira. Kiristoos Yesuusis as jira. Hafuurri qulqulluun as jira. Fayyinni as jira. Jireenyi as jira. Hiikamni as jira. Furmaanni as jira. Kanaaf asirraa hirmaattuu akka hin ta'u ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos anarraa akka dhufuni amma yeroo kana fuula Waaqayyoo duratti of dhiyeessa. Ilaa obboleessa koo obboleettii koo dubbichi dubbii amantiiti. Mee maqaa waldaa kanaan si yaadachiisa. Waldaa warra macaa amantiidha. Yookiis yeemnet saraadha. Nuti warra macaa amantiidha. Macaa amantii jechuun immoo warra amantiidhaan socho'anidha. Waldaan kun garbummaa amantaa jalaa baheetu amantiidhaan socho'a. Macaa amantii immoo warri amantii qaban immoo waan Waaqayyo jedhe amanuudha. Akkuma Maariyaamiin jette sila dubbannee ture. Akkuma garbichi Waaqayyo gaafa himu inni didu garuu inni silaa gooftummaa qabu hin gallee fi inni isaa gadii garuu maali yaa gooftaa koo akkanaa olii yoo jechuuf jirta. Maal qaba yoo dhaggeeffatte maal qaba hojiirra yoo hojjete waanuma inni godhu yoo siin jedhe yoo goota. Ati fayyi malee fayyina kee argachuudhaaf waanuma siin Hallelujah. 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 Ila, mayroon ka na nag-ipada. Nag-ipada. Waan hundumaan isa mayroon ka na. Narampata. Isa jireenya keessa bu'aa bahii keessa narampata. Isa kaleessa keessa ooltan narampata. Isa sila ka naman liyaadan narampata. Just microsecond di kana kanaati Waaqayyotu connected ta'a. Akka nama electronics fuudhee outlet itti plug in godhuu mee Waaqayyotu plug in ta'a. Waaqayyotu connected ta'a mee biyya lafarraa disconnected ta'ati yeroo kana hafuura Waaqayyotu connected ta'a. Utuu isin ilaaltanii, utuu isin kadhachaa jirtanii, utuu isin dhaggeeffattanii hafuurri Waaqayyoo amma dhufee akka duumessaatti dhufee isin ramarsa. Ayyaanni Waaqayyoo dhufee isin ramarsa. Ayyaanni Waaqayyoo dhufee isin naanna'a. Yesus dalam istighfar itu, dalam istighfar itu, dalam istighfar itu, abang latih hari makasih, ori baba, masih lebor, maka tariamos, kasih nama libor, jupari nama sekian nama dia nama oh haleluya hunna nugedodira ayana nugedodira riga sekatu labadia mosta jema mama haleluya 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 oh haleluya oh haleluya Roma spela banda morina baba Rika suota de wahone na wo ya baba Rintos akala baba Hallelujah Darbi berdoa kiyo Darbi Rama mama Fayira kesan berada oh haleluya Hi kamu kesan berada Ada lebih berada berada maka Yesus Kristus yang berdama gargami maka Yesus ini gargami maka Yesus ini Nuga mau sakit berado riba ba Kesuma afir nama dia sekarang karena afir min karena sekarang afir nama dia karena sekarang ayat doa ayo kainoten Bidol leng wak ayo kainoten ini karena kainoten kan goto kojin hambenya Yesus sam kami berkata Yesus bukai Yesus bukai Yesus bukai Yesus bukai Yesus bukai hari ini soal kawan kami nama saya bukai turun kawan Yesus bukai Dhukkuba fakkeessitee nagaa kan nama dhabsiistu. Dhukkuba
dhukkuba miti garuu dhukkuba fakkeessite qaama namaa irratti kan hojjetu sammuu namaa irratti kan hojjetu yaaddoo kan namatti dhatu maqaa Yesuusin buqqa'i maqaa Yesuusin buqqa'i maqaa Yesuusin buqqa'i humna du'aa ka'u Kiristoos Yesuusin buqqa'i. Hallelujah. Hallelujah. Yesus Tuhan. Messi asal Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Toko. Yesus Tuhan. Lama. Yesus Tuhan. Sadi. Yesus Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Maka Yesus. Maka Yesus keles pula pula. Maka Yesus nana pula pula. Maka Yesus dapat kena hakulah. Maka Yesus treni kena hakulah. Maka Yesus kena buruk kena hakulah. Maka Yesus kami kena hakulah. Hallelujah. Hallelujah. Gooftaan biddoota gara nasiifaa ta'u. Yeroo gaarii nuuf kennu. Gooftaa afur qulqulluu. Abiddi afur qulqulluu naannaa kanatti hamarsu. Mana kanatti hamarsu. Lubbuu mana keessa tokko iyyuu fayyina isaa otoo fudhate mana keessaa gadi hin bahin. Hibboon isaa otoo hin qabnes keessaa gadi hin bahin. Kanan goota gara nasiifaa ta'u. Ati itti darbu nu gargaaru. Anda agar berjaga betul ni, maka Kristus Yesus ini, tahu Kristus Yesus. Haleluya. Maka dua Yohanes galatifame itu. Irra deebi'aa gara warra Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 20 akkas jedha. Waaqayyo inni nagaa kennu. Seexanni maaliif dhufa? Nagaa namaa sarbuuf dhufa. Nagaa namaa balleessuuf dhufa. Namni immoo nagaa hin qabu taanaan waan barbaade yoo qabaate gatii hin qabu. Hundaa irra caalu nagaa. Garuu waan isin dhibu nagaa kana horiyaan bitachuu hin danda'amu. Nagaa kana taayitaadhaan argachuu hin danda'amu. Nagaa kana firummaa argachuu hin danda'u. Hangafa nagaa kan ta'e Kiristoos Yesuus garuu si wajjiniin taanaan nagaa qabda. Kanaaf egaa akkas jedha. Waaqayyo inni nagaa kennu immoo dafee seexana miilla kee jalatti hin caccabsa. Eessatti? Miilla kee jalatti. Mee jedhame seexanni miilla koo jala jira. Ani seexana irra hin jira. Seexanni miilla koo jala jira. Hallelujah. Egaa seexanni miilla kee jala yoo jiraate ati seexana gararraa yoo jiraatte ayyaanni waaqayyoo si keessa yoo jiraate humni du'aa ka'u Kiristoos Yesuus si keessatti hojjeta. Kanaaf egaa Kiristoos Yesuus akkas jedha gooftummaan waaqa irrattis lafa irrattis naaf kennameera. Mee namas bukkee jiruuni gooftummaan siif kennameera beektaa jedhaani. Gooftummaan siif kennameera. Abboon siif kennameera. Gooftummaan siif kenname immoo gooftummaa biyya lafaa miti. Gooftummaan siif kenname gooftummaa biyya lafaarra kan caalu gooftummaa biyya lafaarra caalu siif kenname. Maaliif beektu Kiristoos Yesuus gaafa dhufu akkas jedhe ilaa'ee isaatti galagalee gooftummaan waaqa irrattis lafa irrattis naaf kennameera. Tarii halka bare gooftummaan Kiristoosiif kenname amma waa'ee keenya haasaa jirta moo waa'ee Kiristoos haasaa jirta jechuudha. Anosa hiubee kaa Kiristoos Yesuus gooftummaan waaqa irrattis lafa irrattis kennamuuf isaa amma garuu waa'ee kooti hankoo jechuu dandeessu. Let me tell you. Warra akkas jettaniif. Mee namni Kiristoos Yesuus gooftaa godhee hin fudhatin jira bless you. Namni Kiristoos Yesuus faayisaa dhuunfaasaa godhee hin fudhanne yoo argisiisa hin jiru. Galanni waaqayyoo fayyadu. Guyyaa gaafa Kiristoos Yesuus faayisaa dhuunfaa kee gootee fudhattee aboon waaqa irrattis lafa irrattis naaf kennameera isa jedhe Kiristoos Yesuus of keessatti fudhatte. Ameen. Saniin galle. Okay. Yeroo suuqii dhaqxanii wanta paakeejii keessa jiru bitattanii wanta isin barbaadan paakeejii sana ala isaatii kaartoon isaa barbaaddu isa irratti raappitee barbaaddu yookiis immoo kushiin akka inni kufee hin cabnee fi isa keessa kakaa'ame sana gaafa dhufee feedeksii balbala mana keessanitti isinii buusu haaduu yookiis maqasii fuutanii kaartoonii sana kuttu.
Boksii sana eegi turtanii booddee achi keessaa immoo akka mi'i sun hin miidhamnee fi isaaf achi garnaa garas jiru immoo keessaa baastanii akka yoo cabneef akka lafa hin cabneef gargaaru sana keessaa eega baastanii booddee hindegenaa keessaa immoo qodaa sana irratti laastikiitu jira. Laastikii sana immoo irraa quncistu. Isa booddee the value is with that product. Amen. Kristos Yesuusin fayyisaa dhuunfaa keenyaa goonee gaafa fudhanne obboleessa koo obboleetti koo Kristos Yesuus fayyisaa dhuunfaa kee gootee gaafa fudhatte vaaliyuun Kristos Yesuus 100% of keessatti fudhatteetta. Kana beektuudha. Kristos Yesuus waaqa irrattis lafa irrattis aboonnaaf kennameera kan jedhu kana fudhatteetta jechuudha. Kanaaf egaa aboon waaqa irrattis lafa irrattis Kiristoosiif kenname si keessa eega jiraate if A is equal to B and B is equal to C, there is no brainer. A is equal to C. Kristos Yesuus aboo waaqarrattee qabaate lafarrattee qabaate. Ati immoo isa aboo waaqarrattis lafarratti qabu eega fudhatte si keessa kan jiru aboon waaqarrattis. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Lafarrattis waaqarrattis aboon siif kennameera jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta lafa kanarra jiru hundumaa si ajaja otoo hin taane situ ajaja. Wanti miilla kee jala jiru sirra tolbaa otoo hin taane situ mataa isaarra deemee galdeen dheeta. Haleluuyaa! Mixed martial art kan jedhu al tokko nan laalan ture. Anderson Silva nama jedhamu nama Brazil tokko beektu ta'e beeku mena beektan Anderson Silva. Anderson Silva mixed martial artiidhaani yeroo dheeraadhaaf reekoordi isaa eegee nama mo'u ture. Gaaf tokko maal godha ture? Qoosa ture. Egaa this is gaalama akkasa ta'u egaa kun ta'e dhiyoodha. Stage irratti hin qoosa ture. He was mocking the guy. Isa opponent isa mocking godha. Hey, jedha akka jedha hin qoosa. Nadai dheekaa hin qoosa ofirraa hin eeggatu ture. Qaagodee lafa buuse. That is our problem. Aboo utuu qabnu seexanni miilla keenya jala utuu jiru yeroo baay'ee ofii keenya iddoo keenya gadhiisneetu seexanni akkasuma godhe seexanni akkasuma gochuufi seexanni kanarraan ga'uufi jenneetu gonkumna. Kanaaf egaa Waaqayyo qabsa darbe akkasnaan jedhe seexanni sin buqqisu seexanni sin miidhu seexanni sin dhiigu seexanni sin balleessu ati gara badiisaatti of hin geessin malee sin ergaa dhabu seexanni aboo sirratti hin qabu ati permission hin kenniniif malee. Galanni Waaqayyoo fayyu ta'u. Eeyyee wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti kan Kiristoos Yesuus akkas jedhe gooftummaan waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera jedhee eegatame booddee gooftummaa kana dhaqanii akka isaan hojii hojjetanii fi ergamoota lama lamaan qabee isaaniin erge jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf seexanni kana jala mureessitti nama gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa dhuunfaa isaa godhee fudhate seexanni aboo irratti hin qabu. Si doorsisuu hin danda'a? Si doorsisuu hin danda'a. Garuu aboo irratti hin qabu. Yoo wangeela kanarraa teessanii ilaaltanii yeroo baay'ee waa'ee seexanaa gaafa dubbatu sagaleen Waaqayyoo wordii tokkotu always jira. Fakkaata. Seexanni akka leencaa fakkaata malee leenca miti. Seexanni wanta humna qabu fakkaata malee humna hin qabu. Seexanni wanta hubannaa qabu fakkaata malee hubannaa hin qabu. Seexanni wanta si miidhuu danda'u fakkaata malee si miidhuu hin danda'u. Eeyyee bara kakuu moofaa keessatti yeroo seexanni Kiristoos Iyyoobiin qoruudhaaf Waaqayyo biraa iyyama argatee agarra. No more. Kana Kiristoos Yesuus fannoo irratti gaafa anaaf siif du'e raawwatee kun akka hin taane godheera. Seexanaaf har'a eenyutu ayyama kenna beektu? Exactly. Nuti seexanaaf ayyama kenna. Har'a maqaa Kiristoos Yesuus kunis ni galeera. Ameen. Maqaa Kiristoos Yesuusin yeroo kanaa jalqabee seexanaaf ayyama hin laattani. Seexanni aboo sirratti hin qabu. Dhukkubni aboo sirratti hin qabu. Hir'uun aboo sirratti hin qabu. Dhabiinsi sirratti hin hojjetu. Gungummi sirratti hin hojjetu. Dogoggora keellee Kiristoos Yesuus eebbatti jijjiira. Maaliif beektu? Abootu waaqa irrattis lafa irrattis kennameef suni ati fudhattee si keessa jira waan ta'eef. Kanaaf pointii gabaabaa seeqan isitti tokko seexanaaf karaa hin kenninu. Nama si bukkee jirtu seexanaaf karaa hin kenninu.
By the way, nui bu'aadhaan na waliiti. Namoonni kiristaanota gaafatan kiristinnaa jechuun bu'aadhaan na waliiti. Kana afur qulqulluun dabarsiise, nama dabarsiise miti. Yeroo namaaf kadhadhama fakkeenyaaf isin nama akkasii iddoo akkasii jira naaf kadhattanii raajii boraa itti ergachuu dandeessu, anana kadhachuu dandeessu, obbolaa keessan kadhachuu dandeessu. By the way, let me show you something. Nama mee raajii beekamaa hawaariyaa yookiis immoo nama abidda waaqarraa kan roobsu nama akkamii tokko waammadhaatii bilbilaan naa kadhadhoodhaanii hamma walga'ii qulqullootaa keessa dhaabbatee isinii kadhatoo hin qabu. Dubbiin isaa isa rabeettu fellowship kristinaa keessa jira malee akka kan qaalloo yookiis maan inni akka xooqaayii namichi taa'ee masgabii banee ilaalu miti. Gaafa kophaa jiru inni akkuma keessa nama hooliti. Ayyaanni Waaqayyoo si gidduu gaafa jiru walga'ii qulqullootaa walga'ii raajotaa gidduu gaafa jiru garuu ayyaanni Waaqayyoo achi jira. Sagaleen afaan isaa keessaa ba'u fayyina. Atis akkasuma sagaleen afaan kee keessaa ba'u fayyina. Fayyina inni jalqabaa si biraa jalqaba. Akkuma seexanaa fi yeroo hin kennin seexanaa fi permishinii hin laatin akkuma jedhee fayyinaa fi kan jalqabu arraba kee irra jira. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Du'aaf jireenyi arraba kee irra jira. Ati arraba kee hin gadhu. Du'aaf jireenyi arraba kee irra jira. Arraba keetti dhimma bahi. Kiristoos Iyesuus inni aboo waaqa irrattis lafa irrattis qabu garaa kee keessa jira. Inni immoo yaada garaa kee keessa eega jiraate arraba kee irraa inni connected ta'eetu du'aaf jireenyi jira. Jireenya kee irratti gaafa jireenya labsitu jireenya ta'a. Jireenya kee irratti gaarummaa gaafa labsu gaarummaa ta'a. Yoo ati kana gochuu hin dandeenye nama iddoo biraa kaasee si hojjechiisa Waaqayyo. I have seen that. Kaleessa malee deeggaddaa anis nama fooniiti. Waa'ee waldaatiif turan kadhachaa jiru ofii kootii godhan dhabbiinatti dhagaama ture. Waaqayyo waldaa keessaa nama waan guddaa eeguuti nama kaaseetu bilbileetanii waa'ee rikoordingii haasaa jirru. Are you okay? Naan jetti. Naan eeyyee nama sirrii. No, are you okay? Eeyyee naan booddee ilaa Waaqayyo kana ati nama akkasiiti. Your call for nation. 700,000 people. Nama gurguddaa. Nama tuuta nama. Nation geggeessita. Asii mataan na baatee naan galle silkii koo jechaan yeroo deebiin jee ammas akka yeroo deebitee namni isa booddee afur gurguruu akkas naan jedhe. Anatu si taasisaa jira ishee miti ittiin naan jedhe. Jennaan isa dubbatte beektaa jennaan iyyoo jennaan raajii dubbachaa jirta iyyoo achas prophesying to me. Galanni Waaqayyoo fira ta'u raajii natti dubbachaa jirta jee. Akkasii jennaan akkamitti afaan keessa dhufe jennaan ani iyyoo hin beeku. He was prophesying to me. Karena kalau nak doa itu segala nyawa kayu. Amen. Mati cuma balik guyyaatti Waaqayyo humna du'aa qabu Kiristoos Yesuus keessa jiraannaan Waaqayyo waaqa irrattis lafa irrattis gooftummaan isaaf kenname suni ati fudhattee simattee qabaannaan karaa inni ittiin waaqa dhufee hojjetu hin beektu. Yoo akka inni hojjetu hin beektu. Akkaataa kamiin akka inni hojjetu hin beektu. Ati garuu waan tokko gochuu sirra jiraata. Ajajame duwwaa. Ameen. Habbuma mi'atti. Hayyama mi'atti. Garaa kee irraa to your earnest. Kiristoos Yesuusiin ulfina Waaqayyoo arguudhaaf dhama'e. Musee irraa hin barannu laata. Seera boqonnaa itti 32 irratti yoo ilaaltanii utuu Waaqayyo abiddaan itti mul'atu utuu Waaqayyo miraakilii adda addaatiin hojjetu utuu waan dinqiidhaan Waaqa isa geessu Museen deeganaa sichi Waaqa maal gaafata? Adaraa ulfina kee na argisiisi. Ati ulfina Waaqayyoo arguudhaaf dheebuun. Ati ulfina Waaqayyoo arguudhaaf yeroo hundumaa dhama'i. Seexanaaf karaa hin banini fayyinni kan keeti. Jireenyi kan keeti. Eebbi kan keeti. Gargaarsi kan keeti. Galanni Waaqayyoo fa'ee ta'u. Galanni Waaqayyoo fa'ee ta'u. Efesoon boqonnaa 4 addanii yoo ilaalle seexanaaf karaa akka hin banne hin dubbate sagaleen Waaqayyoo. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 27 irraa nutti dubbisee nan darba akkas jedha. Mee lakkoofsa 25 hin dubbisne. Kanaafis namni adduma addaan dhugaa namatti haa dubbatu. Dubbiin isaa dhugaarraa jira. Ayyaana Waaqayyootti connected ta'anii jiraachuu maalirra jira? Dhugaarraa jira. Namni adduma addaan dhugaa walitti dubbatu. Nuyi bu'aa dhagna waliiti. So about fellowship. Bu'aa dhagna waliiti. Yoo aartan iyyuu aarii keessanitti aarii keessan gara cubbuutti isin hin geessin. Utuma aariitti jirtaniis immoo aduun duraan isin hin lixin. Aduun duraa
hin lixin seexanaaf karaa hin kennin. Lakkoofsa 27 filaa kan raafdana. Efesoon 4:27 memorize godhaa qabadhaa. Seexanaaf karaa hin kennin. Seexanaaf karaa hin kennin. Ati seexanaaf karaa hin kennin taanaan seexanni daangaa kee dhaabatu. Mee nama sokkii jirutti seexanaaf karaa hin kennin jireenya. Seexanaaf karaa hin kennin. Ati seexanaaf karaa hin laattu taanaan kanaaf ani waa'ee namsa laannee naaseef utuu mo'uu danda'u championshippiin sarka jira. Utuu mo'uu danda'u seera karaatee keessatti yookiis immoo seera mixed martial art keessatti yeroo hundumaa you have to protect yourself. Yeroo hundumaa. Nammoo jedhee itti qoose ilaaluu dandeessu YouTube irra jiraachuu danda'a. Anderson Silva jedhamna Biraazil. Utuu mo'uu danda'u hin qoosa ture. Qoosuu isaarraan kan ka'e namichi dheela buusee immoo irraa qote. Keessa deebi'u. The same case is true spiritually. Jireenya kee irratti hin qoosne obboleessa obboleetti. Jireenya kiristinnaa kee irratti hin qoosne. Adeemni kiristinnaa kee irratti hin qoosne. Waaqa ol waa gargaaru. Ameen. Seexanaaf karaa hin laattu taanaan inni itti dabaluun number 2 jalqabaas lamaan jedhe seexanaaf karaa hin kennin. Kanaaf yaadatu waa'ee Elsee yoo deebi'e Elsee jaartii abbaa manaansee irraa du'e ijoolleen see dabarfanii hidaatti kennamuudhaaf jedhan gaafa gaafate maal jedheen mana kee keessa maaltu jira zayitii jira sini gabaabsee itti zayitii sana akkamittiin multiply godhee akka baay'isu gaafa itti maal godhe haqiitti maal godhe balbala kee cuufadhu balbala kee cuufadhu mana keessa jiraachuun balbala manatti immoo goone balbala cufachuun inni cimaanii wanta hin taane diina ofirraa eeguudhaaf bineensa ofirraa eeguudhaaf saamtuu ofirraa eeguudhaaf. The same case is true spiritually. Kiristiyaana kan ta'e ayyaanni waaqayyoo isa duukaa kan jiru ayyaana waaqayyoo eeggachuudhaaf. Relationship waaqayyoo wajjiniin fellowship waaqayyoo wajjiniin gochuu qaba. Inni lammataa immoo balbala isaa waan hin taanetti cufachuu danda'u qaba. Ameen. Kanaaf egaa ati seexanaaf karaa hin kennu taanaan inni lammataa harka waaqayyoo jala of galchi. Mee nama isa bukkee jiruun harka waaqayyoo jala of galchidhaani. Mistirri inni guddaan seexanni akka inni anarratti sirratti aboo hin qabaanne kan godhu permissionii seexanaa laachuu dhiisuudha. Inni lammataa immoo isarra darbee kan dhufu itti fakkeessu kan si doorsisu kan godhee sirraa kutuu kan danda'u harka waaqayyoo duwwaadha harka kee miti. Let me show you this. Nama garaan jedhiin mana qorichaatti keessanii garaa jedhiin naarra fayyuu danda'a. Nama mataan dhukkubee paanadoolii fudhatee itti fayyisuu danda'a. Nama seexanni qabee hospitaala kamtu seexan nama keessaa baasa.